Alhamdulillah wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota akkam jirtu nagaa fayyaa isin jecha alhamdulillah rabbil alamin annaga kooti akkam jirtu isin jecha keessan isin jecha asumaan immoo wanti qabadde dhufee maal sin bakkaate isin galteeffachuun dhufe akkasuma maal fi kan koo kuma guute waan ta'eef jecha isin galateeffachuu dhufe namni nama galateeffanna rabbiin galateeffatanii kana akkasuma ulfaadhaa galatooma isin jedha warri maatii kan qotaatanii kuma nageettanii jirtanii inshallah kuma miti kuma dhibbaa kasanii waliin inshallah miliyoonaalee wal ga'uu qabna inshallah rabbiin jedha har'a garuu yaw wanuma xiqqaa kanatti wal galateeffata waan guddaa irrattis wal galateeffatan asumaanuu galatooma isin jedha hundi keessan buliwan kiyaa WhatsApp indalago cufata jirra ekon ara cufata jirra kara WhatsApp gara Facebook jechuudha ana haddu takka galatooma wal jajjabeessadha jechuudha akkasuma warrootan kan amma sakka harawaatitti dhufaa jirullee akka jajjabina itti kenninu jabaadhaa isin jenna warri ammallee jechuudha reefuu banachuufis yaada qabu banatees irratti dalagaa jirullee hundi keessanuu jajjabaadhaa isin jedha nu wal jajjabeessini malee kabiraa dhufee wal jajjabeessuu hin danda'u asumaanuu hordoftoota hedduu takka ulfaadhaa hedduu takka galatooma ana isin jedha isin galateeffachuu dhufee dhugaa dalagarraa hin dhufee dadhabees jira jechuudha maaliifuu osoo isin galateeffannaa rafuu jedheetiin malee akkasuma hedduu takka galatooma ulfaadhaa hora bulaa isin jedha warroonni maatii kan qotaatanii kumaanis nageettan akkasuma immoo warreen kana maatii kee ta'uu deemtanillee welcome isin jedha hundi keessanuu jechuudha maal isin jedha yaa Facebook fi WhatsApp dhaabatee jira ay jechuun garuu an WhatsApp Facebook illee በጣም ተዋም ረወል በረታም በጣም ታዋም በረግ ዋን ጋሪ ቀባ WhatsApp mbadu garoonni mbadu jedhamaan dura agariin sirreeffama mbada osoo hin taane ni sirreeffama reef akkas jedha garoon beekwaanii abbaan mana kan bira jiru jechuudha sirreeffama jedha arabdichi yaa hunduu sirreeffama garuu baay'ee ture jira biyaansa akka Dubaay taate 8 na fakkaate gizeen inni irraa cufate amma sa'aatii 12 wala kana fakkaate baay'ee ture jira garuu yoo borutti Allahu aalam taani beeku giniin bana majada mulu badeen badu mbeni katani yoo tiko Facebook fi WhatsApp mbadu tiko baay'ee ulfaata maalifu WhatsApp illee yoo ta'e namni hedduu takka ka itti wal gurbii hidhatee kun kabarumsaa kun kan namoota ittiin gargaaru ka masgiidota ittiin gargaar hedduu ta'e jechuu maalifu WhatsApp baay'ee faayidaa guddaa qaba kawala yesa WhatsApp bana bayra kisala lakini moni Telegram nisne jira Telegram non linkun cufate yaranat fakkat Instagram cufate jira Facebook cufate jira WhatsApp cufate jira yaw Facebook Messenger wal qabata tokkoma nakastani himbeene ka gize bana moto jechuudha lakini moyin bana majatti arabdoon jechu kasan jira hordoftoota kiyyaa dhugaa baay'ee soo hin dhufne namoota gaafina gaafattaa yoo ka jiraatan ta'e waan fayyadamu barbaadan kumanti galatinaaf barreessaa jechuun maaliif waan waan beekuraa isinitti ibsaa rakkoo takka hin qabu isin jedha hordoftoota kiyyaa waan fi kiyyaarraa beeku isin barsiisaa rakkoo hin qabu yoo waan fi kiyyaatti fayyadamu malee waan fi kiyyaatti fayyadamne immoo namatti himuun isin ulfaata baay'ee gaariidha jajjabaadhaa sirriitti warreen biyyaan baajirru kuni bakka baay'ee wal qabata waan ta'eef wantoonni fayyadamnu kun maaliifuu namni tokko garuu fuula nama balleessa fuula nama balleessu qaama nama balleessu maaliifuu nuti amma warri biyyaa beekuun otu fuula nu balleessaa jira haraa wal faana jechuudha akka mataa kiyyaatti fuula wanti nu balleesse oo'a jechuudha nama narraa babbadaa jira duraan baay'ee qaba ture Oma fayyadamu ture duraan garuu baa'umnu arraa dhufa wantu hundinuu jechuudha namni kamiin waan akkana kana wajjin dhalatu laakiin immoo arraa dhufa yoo of badaduudha keessaa immoo fuulli baay'ee ulfaataadha waan danda'u waan ta'eef jechuudha rabbiin waa eegu warri fuulli keessan xaayirtan rabbis naa eegu maaliifuu hedduu ulfaata
qorra walitti qabee yaa'u biyyaan baatni kaadduma adda waan ta'eef jecha walitti qabee fuula nama balleessa gisee qorra akka bareedu qorra waliin beeyna mire biyya tokko garuu biyya Dubaay tana keessa baay'een qorru. Laakiin immoo biyyoota biraa Kuwait, Suudii kanneen kana baay'ee qorra jechuudha. Kanaafuu fayyadamaniitumaan ofirraa ittisu maaliifuu fuuli keessaa'u fuulli uummata kan danda'u qaama fuulli keenya ulfaata jechuudha. Laafadha waan ta'eef ulfaata amma akka harkaa kanaa miti. Qaamni fuulatii fi qaamni harkaa garaagarummaa qaba jechuudha. Kanumaaf isiniin jedha warreen immoo yoo fuulli isaanis keessa nasaa ta'e ittuma nu jedha. Maaliif of eeggannoo godhadha warri keessa oolu nyaata hojjetan of eeggannoo godhadhaan isiniin jedha. Asumarratti isin irratti dhaabaa haasaa baay'ee isinitti baay'isuu hin dhufne. Dhugaa dubbachuuf yaa'u isin galateeffachuuf seenan jechuudha. Tokko ulfaadhaa akka galatuumaa warra ammas akka haarawaasitti dhufaa jirullee akka jajjabeessine. Kana oliin waligeenu inshallah abdiin qaba isiniin jechaanis. Hundi keessanuu isin jaaladhaa bakka jirtanitti warroonni sheer naaf gootaniis galatuumaa warri jajjawaadhu jettaniis galatuumaa. Hundi keessanuu galatoomaan isin jedha warroonni yaada kennitanis. Akkasuma warreen yaada kennitan ceenta akkana jirti garuu maashinii malee ni danda'ama wanti hundi nu fayyadamii si garuu viidiyoo si hojjedhe ture viidiyoo sun koomentii jalatti kennuu hin dandeettu maaliif viidiyoo maa cufe mala anaa miti garuu koomentii maa cufte akkanaan hin jenne anaa miti jechuudha kan hin cufe. Akkasumas isiniin jedha obboleewwan kiyyaa hundi keessan ulfaadhaa asumarratti dhaaba viidiyoo turtii gaariin isiniin jedha haga inshallah borus ta'eef taanis ta'ee kaa'u. Dalga wal qabatuuf xiqqoo turree isinitti deebina. Kanaafuu yoo namni jaaborsi ni hojjeta viidiyoo waan biraa qabadhee dhufuuf deemaa garuu yaada biraa ni hin qabaa laakiin immoo bifa biraatiin viidiyoodhaan akkasitti isinii deebi'a jechuun inshallah yaada yoo qabaattan waan irraa isinii himurra yoo beekurra yoo qabaatan ta'e naaf barreessaa rakkoon qabu isinitti hin ibsa jechuudhaan isiniif hin hojjedha jechuun viidiyoo. Akkasumas isiniin jedha hundi keessanuu turtii gaarii bakka jirtanitti nagaatti isiniin jedha. Warreen naaf haarawaa taatanii dhufaa jirtan welcome subscribe like share godha. Warri immoo duraan maamila kiyya taatan like naaf godha. Koomentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa isiniin jedha. Hundi keessanuu turtii gaarii obboleewwan kiyyaa massalaama.